erga Ay nama Yesuusii dhiiga isaa sii dhangalaase dhiiga isaatiin fayyitee taate akkamittiin deebite cubbuu hojjette. Namni takka cubbuurraa fakkeenyaaf amma fayyiteettaadha. Fayyiteettaan fooyyofteedha miti. Hin fayyite bakka. Hin fooyyofte miti. okay. Dhiigi Yesuus immoo cubbuurraa si fayyisee taanaan ergii fayyitee akkamittiin sobda deebitee akkamittiin hatta deebitee akkamittiin sagaagalta deebitee akkamittiin hanqinummaa fudhatta akkamittiin waan hin taane raawwatta maal akkamittiin akkas ta'a. Nama waan hin ta'eef dogoggoruu hin danda'a yeroo kamiyyuu. Amala okay. Cubburraa si fayyisee amala keerraa si fayyisuu dadhabee Yesuus. Ay na fayyiseera. Akkamis taanaan immoo cubbuu hojjechuun amaladha moo cubbuudha ree? Cubbuu jechuun amaladha. Amala koorraa na fayyiseera hin jennee amma akkamittiin deebi'e ree tamallaashii ta'e waantichi. Fayyee miti. Eessaa dhufe ree amma immoo? Egaa isanarra beekta. Kanaaf garuu waan tokko siin jedhani. Mee harka kee ol kaasiiti haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha dhime. Dhaggeeffadhu ka waan sitti maddisu. Kanuma jedhe haqaan gabbaramaan waaqa tokkichadha jedhiin. Ani waaqa tokkichumaan beeka silas waaqni uumaa waaqa ittiin qaana'iniiti haqaan gabbaramaan waaqa tokkichadha jedhiin. Kan komaa hin fudhattu ati isa nan jedha rakkina hin qabu garuu waan isin jedhu barbaadne takka. Waa'ee sa'aatii barbaadde haasoftalaa daqiiqaa kana booda si duukaan dubbadhuuni ani waaqa tokkicha malee waaqa kan biraan qabu jedhiin. Ani biyya lafaa irratti waaqni argaa kun waaquma tokkodha. Waa biyya lafaa irratti siin hin jenneem. Ani waaqa tokko malee waaqa garraattis uumaa waaqaaf lafaa ani waaqayyoo nan beeka. Kanaafiyyuu uumaa waaqaaf lafaa isa ta'e ani waaqayyo tokkichaafan sagade. Ijoollee maal taatan hafe waaqayyoon maqaa dhagumaa sodaattu dhuftanii as. Maal waaqayyo maal isin godhe? Allaan maal isin godhe? Toofi. Eessa badee? Waaqayyoon hin barbaadu jedheem. Waaqayyoo na barbaade malee waaqayyoon hin barbaadu. Isaayya fakkaata waaqa tokkichan qaba yoo jedhe. Maal jechuudha akkamitti namni maqaa waaqayyoo isa waaqeffatu dhabu sodaata. Mee ati beekta siin jedhani kan. Mee fakkeenyaaf suman ajaja. Suman ajaja. Mee ani waaqa isa waaqaaf lafa uume waaqayyo tokko bicha malee waaqa kan biraan qabu. Ani waaqicha tokkicha isa waaqaaf lafa uume isa tokkicha malee kan biraan qabu. Bakka akkasuma jechuun maaf ulfaate waaqa ofiitti maqaa naanam. Herreegatti gaafa deebi'an nama rakkisa kanaaf waa sadii walitti herreegda mitiire. Xaafii diimaa, xaafii adiidhaa fi nuugii. Gurraacha. Subhaanallah. Dida. Oh, itu negara. Akkamati naguma. Jarra fayyaa galataa. Jirra galata rabbi nagumaati. Jirra nagaadha kuno. Bagar dhageesse bagumar dhageesse shi. Baga walumaan keenya. Jireenyi kee akkam? Jireenyi badhaadha. Walaa barru addisuun jedhamaanii. Ani Didaan jedhama. Didaan jedhamani. Garuu garraa miti takka maqaa kee miti. Didaa jechuun jiruma biyya lafaa kana jalaa deema. Baay'ee gaariidha ba. Biyya lafaa jalaallee diduun hin danda'amu garuu fedha ofii jalaa diduun otoo ta'e wayyuu biyya lafaallee isatti diddee jalaa baataa miti. Inuma jalaa baana. Wallaahi biyya lafa jalaa baatee hin jirtu ati. Rabbi jalaa baanee jirra. In amansiisaa biyya lafaa jalaa baatee hin jirtu garuu jaallattus jibbitus biyya lafaa kanas si ashkaraakkaree si jiraachisaa jira. Ana ta'u beekate muti ani jalaa ba'ee jiran jedhee be'an. Ani bakka addisuutii muti. Oole wal amansiisutti galla. Wal amansiisutti galla. Biyya lafaa jechuun jechuudha. Biyya lafaa jechuun hojii ishii kunoo biyyuma lafaa irra jiraannu tana kaa hojii ishii.
Biyya lafaa jechuun kunoo harma amma dachee irra jiran tana. Okay, biyya lafaa jechuun hojii isheeti kan jedhu ragaa macaafanaa kennaa deeme mi'oon gelaabu. Maalii kan jedhu lafa jechuudha siin jedhame lafa kunoo irra dhaabbannu tana. Kun qabe. Nagaamu. Connectioning qabee jira. Please. Nagaamu. Taap koppilinki godhaa. Meenuu dhaga'ime biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Nagaama. Biyya lafaa jechuun maal jechuudhaan jedhe? Biitti lafaa kunoo kanuma irra jiraannu tana lafa tana. Okay. Kanaafiyyuu biyya lafaatu si gane moo biyya lafaa gantee jirtati? Biyya lafaatu si gane moo situ biyya lafaa ganee jiraan? Wal gannee jirra nu biyya lafaa. Amma eessa jira? Amma eessa jirtati? Animoo. Amma biyyuma lafaa kana keessa. Ganeera hin jenneere maal hojjetta? Hojii shiitan gale. Ganeera hin jennee maal hojjeta hartareesi? Kunooti dhagaarra hin jira dhagaa wannoo binaawwan irra jedha malee wannoo irra jedhu. Eshi dhagaanoo maalirra ta'a? Hin beeku ani dhagaan baay'ee guddaadha kan wanni inni irra taa'u laalla. Natti mul'isu. Harka kee ol kaasimee siifan kadhadha. Hafuura sobaa sa'aatii kana kan sitti galee si burjaajessaa jiru. Humna maqaa rabbi tokkichaan maqaa quraana qulqulluutiin si keessaa kan dhangala'aa jiru.